Tole maqaan keessan eenyu sarara dhuftanii gochaa waaqayyo lafa kanatti isiniif godhe dhugaa ba'a. Maqaan koo Baayisaan jedhama. Kan irraa dhufe sasuma waldaan koo sasuma asumaatiin tajaajila. Waa waaqayyo naa godheen waaqayyo lafa kanatti oolmaa baay'ee oolmaa gurguddaa naaf oole. Isa keessaa amma hin danda'e waan muraasa dhugaa ba'uun barbaada jechuudha. Innis maali sagantaa galataa yeroo darbe lafa kanatti qophaa'e irratti waaqayyo oolmaa guddaa waan eenyumtuu namaaf ooluu hin dandeenye naaf oole. Innis guyyaa sanbata galgala raajifaan nu kadhachaa turani. Tuma nuuf kadhatanuu carraa namoota baay'eetu darbamaan argaa. Namoota kana keessaa immoo namoota carraa nama baay'ee darbamu kana keessaa immoo carraa nama sadiitu fuudhamaan argaa. Isaan keessaa xiyyatti tokko naan jedhanii na tuqanii na bira darban. Amiin jedhee tana fudhadhe. Innaa kanaan na dhukkuba hojii koo adda kutee mana ciisan jira. Waaqayyoon nan kadhadhaa yaa waaqayyo lafa onaa duwwaa kanarratti na yeellaasisin na gargaare waaqayyoon kadhadhaan ture. Achiin guyyaa 14 asittidha kuni kan isiniif ta'u warri carraan isiniif darbamu kuni guyyaa 14 asitti waan haaraa dhageessu waan haaraatu isiniif ta'a nuun jedhan. Tuman kanaan jiruun amma guyyaa 14 kana abdiidhaan eeggadha. Waaqayyo bakka isa dubbateef amanamaadha waan ta'eef na gargaara jedheen guyyaa 14 kanan eeggadha. Hojii koo sana adda kutee sitti deebi'ee hojjetachaati. Tuman kana eegu guyyaa 14 isaan jedha sanatti silkiin naaf dawalame. Anummoo dura carraa biyya alaa yaalan ture. Isa dura yaalaa turte dhiisiti dafiitii as chokkaa'ee xumurii iddoo si buusuu barbaanne naan jedhanii guyyaa 14 sanatti waaqayyo isa dubbate sana naaf raawwate. Isa kanaaf sabni waaqayyo harka keessaa walitti buusatii waaqayyo naa galateeffadha. Waaqayyo isa dubbateef amanamaa waan ta'eef haalonni baay'ee wantoonni na daangessa yoo jiraate iyyuu waaqayyo na gargaare. Unduma saayuu xumuradhee kinoo waaqayyo hundumayyuu na xumursiise. Isa kanaaf ammayyuu harka keessaa walitti buusatii isa akkasitti na gargaare kana waaqayyo naa galateeffadha. Ammallee ittuma dabala harka keessan walitti buusaa Yesuusiif. Dhuga baatiin koonni lammaffaan immoo an jalqaba yeroo gara biyya kanaa dhufu bara 2017 ji'a lammaffaa keessan iddoo kana dhufe. Yeroo dhufu baay'ee na dhukkuba ture. Iddoon jiruttis mana yaalaa deeman ture. Dhukkuba koo kanaaf garuu furmaata hin arganne. Tuman dhukkubsadhu tuman qoricha fudhachaa jiru. Barumsaafan iddoo kana dhufe galmeen jalqabeera dafiitii koottonnaan tuman dhukkubsadhuun iddoo kana dhufe. An dhukkubni koo kulaalitii koo na dhukkuba, laphee koo na dhukkuba, coggaarraa koo na dhukkuba. Waa tokko lafaa ol fuudhuu hin danda'u. Bishaan abbaa leetira 5 danda'ee baachuu hin danda'u ture. Gaafa lafa kana dhufu garuu gaafa guyyaa 30 lafa kana dhufeen guyyaa 3 waldaa kana gaafa guyyaa 3 waldaa kana dhufee gaafa dhufu nama hundumaaf iddoo kanatti yaasanii kadhachaa fi turan raajifaan. Achiin guyyuma sana lafa kana dhufee hin beeku gaafa dhufu as ba'ee gaafa kadhachiifadhu dhukkuba koo tokkoon hunduma isaanitti himanii ati garuu lafa kana dhuftee hin beektu waaqayyo garuu guyyaa fayyina keetu arra anatu lafa kanatti si barbaade siin jedha. Dhibee kana kanaan booda deebitee hin argitu naan jedhanii natti dubbatanii dhugaadha waaqayyo akkuma jedhe na gargaare. Erga guyyaa sanaati dhukkuba sana deebi'ee waa tokko yoo ofirratti hin argine sallin bishaan abbaa leetira 5 danda'ee ol fuudheen baane abbaa 20 baachuu qabee waan hundumayyuu hojjechuu qabee waaqayyo akkasitti na gargaare kana naa galateeffadha. Ammallee ittuma dabalataa isa tola nama fayyisu isa gatii malee nama fayyisu kanaaf Yesuusiif illee guddaa. Nooraa bara baraan dhuga baatu gooftaa ta'a afaa.